السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركفون هردفتو تفك بجمتو تسني موتي ترجشتو نايكي سني الحمد لله قال ربي نجاكو تنجران سنين جا هردفتو تفك بجمتو تكيا زرتو إني سنين صار هرجستو ديبي إنترا فيديو دلق بدي سنترايو نان إيساج تكون في ميجان جستو ده كان ما في نسين جا هردفتو تفك بجمتو تكيا أما جستو ده برانكي وان تك اللي جستو ده هجيتو برباد نسين جا نججبيسا لايك شير ناف غدا نسين جا هردفتو تفك بجمتو تسني موتي ده كقالي وانكي باي نسين جا ده جستو ده هندو كيسن gosa amara oromo janka jinki oson jedin jechoo da la hunde keesan nama ta'u qofaaf jechoo da isin jaaladhan isin jaa hordoftoota akka hojamtoota kiyya ani zaranyaa miti jechoo da geerun talaarsiiti maashaallah narraa jedhaay geeru jechoo da nama kamiyyuu jechoo da nama waan gaarii hojjetu kamiyyuu nan jaaladha kamiyyuu jechoo da waan gaarii hojjetan taanan nan jaaladha jechoo da garu oso obboleessuma kiyyallee haadhumati yaayoo osoo taate yoo waan badaa dalayde hin jaaladhu jechuudhaani nallola jechuudha akkasiin isin jaa namni kaa haguma danda'u waa dubbataa mitiire anis haguma danda'u isaa waa hin dubbadhaa jechuudha hin jaaladhu nama waan badaa dalagu wallaahi hin jaaladhu ani akkasiin isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya sanyii mootiituni nama natsaadhaa jechuudha nama natsaa nama ta'uu qofaaf nama jaalattuudha jechuudha nama ta'uu qofaaf nama kamii jechuudha akka obboleessa akka obboleettiitti ilaalti jechuudha akkasiin isin jaa hordoftoota akka hojjettoota kiyya warri na jaalattan jechuudha ani baay'een isin jaaladha hunduma keessaniyyuu amaara ta'ii oromoo ta'ii islaama ta'ii kiristaana ta'ii beentee ta'ii jaanka jinkii ta'ii waaqeffataa ta'ii kaffee ta'ii ta'ii sin jaaladha jechuudha nan jaaladha jechuudha nama kamii rabbumaaf jechan jaaladha rabbitu wal jaaladha nun jedhe wal biratti nu uume jechuudha osoo wal hin jaalatina taate rabbuyyuu wal bira nu fidu jechuudha maaliif nama kana addunyaa kana irratti hin baay'isu jechuudha namni addunyaa kana irratti baay'achuun hin ta'u silaa jechuudha osoo akka wal hin jaalanne rabbii ka barbaadu ta'e akkasiin isin jaa hordoftoota akka hojjettoota kiyyaa haadha jechuudha gorsa xiqqishoo ishiitiin isin qabadhee dhufee jechuudha gorsa xiqqishoo ishii jechuudha akkasiin isin jaa haga dhumaatitti jechuudha na wajjiniin tura namni tokko jechuudha wanta manani gubbaadha dubbaddu dhaggeeffatanii haga dhumaatitti osoo hin dhaggeeffatin koomantii naa barreessitanii jechuudha isaan isin jaa haga dhumaatitti yaada nama sanii haga dhumaatitti dhaggeeffadha yoo koomantii barreessu barbaaddanii jechuudha yookiin garuu hin barreessinaa inuma dhiisaa isin jedha maaliif yoo ta'e wanta abbaa sun dubbateen beektan waan ta'eef jechuudha gubbaa bichaa waan gootanii ergasii waan badaa barreessuu dandeessanii akkasiin isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya hanga dhumaatitti na waliin turaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hara jechuudha wanti nan isinitti dubbachuudhaaf yookiin gorsa waan tokko jechuudha ani beekee osoo hin ta'in jechuudha hin jiraa miti namni haguma beeku waliif dabarsa jechuudha waan beekurraa waliif dabarsa jechuudha wayii maarbaatiin tunillee akka malee natti ifaa jirti adii nagoote gurraattillee miti ani garuu adii nagoote jechuudha maarbaatiin natti ifaa jira akkasiin isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya hara jechuudha wanti nan isinitti dubbachuu barbaadu maalidha beektanii tasfaa murinaa tasfaa maal jedhamaayyuu abdiin muratinaa abdiin kutatinaa jechuudha fakkeenyaaf har'ituun hin taraa jechuudha har'i guyyaa gaariidhaa miti boru dammoo badduu ta'uu dandeessi jechuudha waan tokko isinitti immoo mistira jechuudha mistira wayitiitu jira mistira san jechuudha nama rabbiin ibseef qofatu argaa jechuudha gaafa rabbiin jechuudha wanta gaarii isinii godhee isin gammachiise tokko rabbii keessan irratti gammaddanii gaafa dammoo jechuudha wanti badaan yookiin dammoo wanti nama kaffa'u wanti nama jibbisiisu nama baqa injiraa miti wanti si yaaddasun isin hin taane dammoo rabbii keessan irratti hin ka'inaa jechuudha yaa rabbii maa kana nagoote jedhina wallaahi alhamdulillah jedhama wallaahi isinii ta'a jechuudha xiqqoo irrattillee guddoo irrattillee alhamdulillah jedhaa jechuudha rabbii keessanii baqa wanti hamaan tokko yoo isinitti dhufe wanti hamaan tokko jechuudha yoo isinitti dhufe beeytanii galata rabbii keessaniif galchaa jechuudha galata rabbii keessaniif galchaa dammoo jechuudha rabbii keessaniif gizee kennaafi maaliif gizeen tuni jechuudha fakkeenyaaf nuti sa'aatii 20 ganamarraa kaasee haga galgalaa jechuudha sa'aatii 24 firiidha jechuudha hin hojjenna garuu hojiirrattillee bizii taanu jechuudha gizee jechuudha rabbii keessan kadhattan jechuudha waan hundi duraayyuu jechuudha rabbii keessan kadhadha
rabbii keessan kadhadhaa inni isinin jedha wallahi jechuudha. Ani maaliif waan ofii kiyyaa argite isinitti ma hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan ofii kiyyaa keessa taaree waan rabbii kiyyallee kadhadhee irraa argadhe jechuudha. Isinii galee waan rabbii kiyya kanallee kadhadhee irraa argadhe jechuudha. Waan dhiphoo jechuudha laal waan dhiphoo keessa taa'ee rabbii kiyya kadhadheetiin jechuudha. Har'aani booda tana gahee jechuudha. Waan dhiphoo beektani wanta gizee baay'ee nama cinqu jechuudha. Wanta gizee baay'ee bakka cinqi silkiitu narratti dawalamee jechuudha dhiifama. Abbaatu sidnati dawalaa jiran innaa rajjifeen dhufe innaa jechuudha. Maal beektani wanta nama cinqu jechuudha. Wanta baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Jireenyi si kutachiisu jechuudha. Wanta akkasiisan keessa taa'ee ana rabbii kiyya kadhadhee jechuudha as gahee jechuudha. Alhamdulillahi wallahi jechuudha guyyaa takka yaa rabbi maa akkana na goote osoo hin jedhin jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Namni kamiyyuu jechuudha rakkina osoo hin argin jechuudha. Namni booda tana gahe tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif abbaa qabeenyaa fedhee yoo haa ta'u osoo seenaa isaa duuba gaafatanii jechuudha. Waa hedduu dabarsee jechuudha bootaa guddoo irra gahaa jechuudha. Namni hundi isaatiiyyuu jechuudha. Namni hunduu seenaa qabaa jechuudha. Gizee rakkoo sitti dhufaa jechuudha. Gizee gammachuuti sitti dhufaa jechuudha. Gammachuu sanillee alhamdulillah jette gadda sayillee alhamdulillah jette rabbii kee gargaarsifatte jechuudha. Waan hundaan duratti jechuudha rabbii keessan itti irkadhaate baqa ganama gizee kaatan jechuudha. Wallahi rabbii keessan kadhadhaati kaa humna isinii ta'ala hin dadhabdanii mitiira hin dadhabdan homtuyyuu isiniin tuqu jechuudha. Homtuyyuu akkasin isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya rabbii keessan kana jechuudha sirriitti itti dhiyaadha rabbii keessan irratti. Baqa waan hundumaa rabbuma keessa irratti gataa isinin cinqin wanti addunyaa tanaa isinin cinqin qabeenyi isinin cinqin isinii galee namni jaalallee jaarsi isinin cinqin wanti hunduyyuu hin darbaa jechuudha. Wanti hunduyyuu hin darba wanti hin darbine rabbii tokkicha qofa ila ardii tanaa fi samiin illee hin darbiti jechuudha. Wanti hin darbin hin jiru garuu wanti hin darbin rabbii tokkicha jechuudha ka ardii fi samii tana uume qofa. Saniin alatti hundi isaatu hin darbaa jechuudha. Wanti hin darbine tokko iyyuu hin jiru yoo rabbiin taate malee. Innaa akkasiin isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyya addunyaa kantu jechuudha la waggaa 60 70 80 yoo akkam guddatte namni gizee ammaa kana waggaa 70 ta'a jechuudha. Dubartiin keessa iyyuu waggaa meeqa 40 50 du'aa jiru jechuudha. Jiru addunyaa kantu tana la baqa zabana jechuudha qiyaamaan itti dhufuudhaaf itti kalaaye jechuudha. Zabana ilmi namaa jechuudha akka malee itti wal fixaa jiru wal jibbaa jiru kana keessatti waan badii hin dalagina. Wallahi waan badii hin dalagina. Rabbii keessanii dhiyaadhaa. Rabbii keessan kadhadhaa. Qoonqoo fi uume kana jechuudha rabbiin waan bulchuun hin dhabu jechuudha. Wanta isiniif jedhee jechuudha rabbiin jechuudha isinirratti lakkaa'ee yookiin dammoo jechuudha wanti kun keeti jedhee rabbiin lafa sii godhe jechuudha. Yoomiyyuu taana hin dhabdu jechuudha. Hin dhabdu jechuudha. Innaa kanaafu ka ani jedhe haa ta'u osoo hin ta'in kan rabbiin jedhe naaf haa ta'u jedhaatee rabbii keessan irratti shakkara waan hundumaa jechuudha rabbii keessan irratti gata. Wanta addunyaa tanaa qubna gadi gootanii ilaalina. Wanti addunyaa tanaa kantuudha jechuudha. Kantu yii kantu. Bilaasha jechuudha isinii galee bilaasha jechuudha. Guyyaa keessa deemnu hin beeknu jechuudha. Amma nuti jechuudha biyya ormaa kana keessa ni hojjennaa jechuudha. Ni xaarraa jechuudha. Boru nyaanne jennee boru garuu nyaanne nyaachuu baanne hin beeknu jechuudha. Hin beeknu. Boru ittiin jiraanne jennee ka boruu ka waggaa meeqa yaanna jechuudha. Garuu achi geenye gahuu baanne hin beeknu jechuudha. Yookiin galgala kanaayyuu keessa deemuu dandeenya jechuudha. Maaliif hojjetan kun mana ergisaati mana keenya miti jechuudha. Mana keenya miti manni keenya rabbi. Wanta addunyaa tana isin qabdee addunyaa tana irratti isin nambisin rabbii keessan kadhadhaa. Amantii qabdanii rabbii keessan kadhadhaa. Amantii qabdanii rabbii keessanitti bu'aa wallahi jechuudha. Rabbiin namaa dhagahaa jechuudha. Namaa dhagahaa. Isinii galee rabbiin jechuudha. Ati kadhatte taana rabbii sii dhagahaa jechuudha. Amantii kam keessa iyyuu jiraadhu. Ani jechuudha gizee baay'ee rakkataa ture jechuudha. Baay'ee tokko cinqamaa ture. An biyya Itoophiyaa keessatti cinqiin ani argin jiru. Akkootii bira guddadhe finditti jedhee laazana fataa jedheetiin guddadhe jechuudha. Akkootii biratti guddadhe waan ta'eef jechuudha. Isinii galee talaakkoon beektan isinillee takkittiidha sanuu jechuudha. Shamarran maatiin kiyyallee takkuma qabna.
baay'een qabnu jechuudha shamarran jirtu teenya ijoolleen dhiiraa jechuudha zariin keenyallee shamarran guddatanii dhiira irra guddatanii jechuudha kanaafuu shamarritu birqiidha isin galee innaa jechuudha biyya ormaa kanatti makaraa hedduun arge laalan jechuudha makaraa ilmi namaan arginiin argee jechuudha geeru wallahi jechuudha ጊዜ አናመንቲ ከእስላማ ከሰን ጀሮ አማንቲ ክርስቲያን ከሰን ቶሬ jechuudha geeru amantii kiyya sanin amantu marajuru sanin rabbii kiyya kadhadhee jechuudha la ganamaati galgala rabbii kiyyatti bu'ee cinqiisan keessa bahee jechuudha cinqiisan keessa hin bahee jechuudha isin galee waa'ee isaatiillee jechuudha gizee biraa jechuudha viidiyoo isin dalagaa wanta nan keessa ta'e jechuudha wanta baay'ee ana cinqaa ture jechuudha wallahi ganama irraa kaasee osoo galgala haasee jechuudha dhumatuun isin jira seenaa hedduu hin jira seenaa waan hunda jechuudha sooshaal miidiyaa gubbaarratti naasaanii Injiraamti gubbaadha jechuudha waan takka takka isinii fi rukuta inshaallah yoo rabbi jedhe jechuudha akkasiin isin jaawoo doftootaaf kabajamtoota kiyya rabbiin bakka kamiyyuu jiraadhu ati rakkattee waan matti taanan jechuudha rabbiin sitti dhufa sitti dhiyaataa jechuudha la wanta ati yaadde san hunda isaatu sii godha jechuudha karaa kee kan jallate san sii diriirsa jechuudha la wanti jechuudha si afoo bakka danqaraa san sii jalaa kaasa jechuudha rabbiin jechuudha maalifi angoon hunduyyuu kan isaati jechuudha ardiif samiintuun jechuudha kan uumamti isaani jechuudha maalifi namni tokko jechuudha rabbiin nun argu faa jechuu danda'a rabbiin si arga tolchee si arga la wanta ati onneetii kana keessatti yaadu si argaa jechuudha rabbii keetitti dhiyaadhu rabbii kee kadhadhu rabbiin jechuudha si kenna rabbiin bar abbaa rahmataati bar wallahi jechuudha rabbiin abbaa rahmataati waan hundumaayyuu si godha waan hundumaayyuu waan xiqqishoo guddoo si godha jechuudha Indendeessu waa rabbi jechuudha rabbiin bar jechuudha minaan kumtaala takka jechuudha waggaa 50 si nyaachisuu danda'a jechuudha rabbiin beektaa kan wanti hundu harka isaa jira jechuudha akka waan hundumaa harkaa qabdaniititti jechuudha bakka waan hin taane keessa seenaa rabbii keessan xirkadhaa rabbii keessan kadhadhaa dhaamsa obbulummaa jechuudha isin dhaame rabbii keessanitti irkadha